welcome to another dance video. We have a special message for you guys. Hundi keessan warri video keenya ilaaltanii itti gammadan galataa guddaa qabdaa galatooma. Dhaamsa uummata keenyaaf dabarsinu nuti aadaa keenya argisiisuuf eenyummaa keenya jabeessuuf sirbina. Kanaafuu obboleeyyan keenya ka biyya uumamaaf teennee diinni keenya nu fixa. Qawwee malee barattoonni keenya harka qullaa uumaa jiran. Kanaaf jabaatuu qabnaa. Uummanni Oromoo harka tokko taanee wal qabannee diina keenya daaraa haa goonu. Wayyaanee Oromiyaa keessaa haa buqqisnu. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Awwaaree gamtuu malee lubbuun kiyyaa sabee sadii kumalee lafeen kiyyaa hidhaa sodaa reebamuu bakaa aniin kennu uree alagaa biyyaa duutee yaabadhu malee lubbuun kiyyaa. Awwaaree gamtuu malee lubbuun kiyyaa sabee sadii kumalee lafeen kiyyaa hidhaa sodaa reebamuu bakaa aniin kennu uree alagaa biyyaa duutee yaabadhu malee lubbuun kiyyaa. Jarri kalee hayyuu beekaa goota Oromoo hidhee gariin ajjeesee dhiiga barattoota saree nyaachisee godaannisa seenaa nu maadeessanii yaa Oromoo bifa jijjiirrachuun deebi'a garrammoo jarri warri bulguun deebii ellebbii waraabessaa warra naasuun qabdee sanyii bineensaa yoo siin galleef dubbiin siifaa galuu yaa Oromoo bifa jijjiirrachuun deebi'a garrammoo maaloo adaraa rabbee warroobbii dhiyoo wal maarii addaa seenaa galuu akkamitti lammii of yaadadhaa dhiigaa lammii keessanii naasuu qabaadhaa. Wanted to say sorry for not posting last week. I was not in town. We hope you enjoy this video. We love you guys. Mwah. Hey guys, we forgot to mention something. We just wanted to say a huge thank you to Jawar Muhammad and to everybody else who shared our video on Facebook and posted it on their Snapchat, Instagram. We love you guys so much. Thank you. Thank you. And we also are going to leave our social media down below. So go add us, follow us. We love you.